Bara abiyyuun ofii nama reebee maallaqa namarraa fudhatu qabeenya biyya rabaatii fudhatanii gara biyya ofii galan namarraa fudhatu dhufee jira. Wanti mucaa kanarra ga'e eenyumarrayyuu ga'ee hin beeku. Obsee jedhamti dhalattu biyya Shawaatii akkuma kanaa onlaayinirra jaallattee wal jaallatanii gaa'ela godhatanii Abdii jedhamu mucaa Jimmaa galtee heerumtee jechuudha. Mucaan kun maatii mucaa wal bartee jiraachaa motoo jirtu gara maallaqa isheetti gaafa maatiin sun deebi'u garuu maallaqa irratti jechuudha. Mucaan sun gara akkaawuntiitti jijjiirrate akkaawuntii isheerraa birrii haate jechuudha. Abiyyuun gara abbaa manaa ishee ta'e abbaa manaa duukaa reebanii jechuudha. Abbaa manaa fi abiyyuun mucaa kana waan irraan ga'an mee sagalee isheerraa dhaggeeffadha. Baay'ee nama ajaa'iba. Abiyyuu fi abbaa manaa akkamitti akka reebanii maaltu akka ta'e mucaan kun mudannoo ajaa'ibaa ishee mudate wanta gurraan dhaga'uun namatti hin tolles wanta addaasus ishee mudate jechuudha. Bara akkasii keessa jirra obboloota koo dhugaa baay'ee tokko na ajaa'ibe jechuudha. Mee guutummaa viidiyoo kanaa ilaalla mee maal jettu mee sin akka keessanitti. Bakkachumaan bilbilee ittiin lole beektaa akkasin gochuun kun gaarii miti mucayyoo kana lubbuu ishii dhabda gidduu kanatti waan ta'e maallaqa ishii dabarsiif jennaan kunoo dabarsee fi minaaminee dheessa yoo faffannise waa si garram kalee dubbadheen ture offannisee dheennaan kunoo bakka akka tokko ta'e raawwatee kun 300 siin dabarsaa dheeraa raawwatee 300 san dabarsee ka'ee galgalumtii sanaan riiba rafnaan ofirratti immoo deebisee dabarfata. Abdii maal gochuudha akka inni jennaan bakka maallaqni kun na biru maataa ati maatii kee bukkee wadhatte dhaqiitii koottu. Jadi achumaan poolisii daraartuu tokko jira shirratti bilbileen akkana gochaaru maalan godhaannaan qoyinaan nufa mignaamna itti ishiniin nuftee nu lamaanuu nu waamte biirootti nanne gaafa dhamna abbaan achi na fuudhee galee raawwate sa'aatiin halkan ta'eera kuulloo wayii biyyaa bakka baatee dhufte yuun beekamtu eessa baakeetti baatee dhufte akkanatti nu qassastayyuudha surmaadhaniit na dabaddabanii jechuudha lamaan hin qabanii. Achumaan isaan dabaddabanii kaanaan poolisittiin gizee dhuftu Abdii shawwadee deemee mucammoo baajaaji of tokko maqaa sana jalaa bade miftaa'u jedhama isaan barbaaditi fidii kootu sassan lamaanuu haa dhufan jedhanii jennaan inni badee abbaan hin qabamee meeshashii akkana bira jiru nan beekaa adnaan meeshashii jira miti maallaqa shii immoo deebisne miti maaliif akkana gootu jettee jaarsa siite poolisittiin gaafa achi hidhamanii bakka ani galuun barbaada maatii kootti galuun barbaada lubbuu kootiin ani maatiin koottan galuu barbaade jennaan bakka uffata keetis maalii keetis qabneet irraa siifuuna maallaqa kees qabnee irraa siifuuna jedhanii indoom ka aggaaroo biyya isaanirraa kaa'anii hanga aggaarotti poolisii daraartuu santuu na gaggeesse jechuudha. Makiinadhaan hundana takataattalaa turan isaan. Na wanti fudhadhe tokko illee jiru meeshaa koo kaartoonii tokkoof shaanxaa 5 jechuudha. Ana fudhadhee galee shaanxaa 3 warri kaleessatti bilbilaa tura sun isaantu na gaggeesse. Gaafan itti ergummoo shaanxaa kaartoonii tokkoof shaanxaa 2 ergee jechuudha. Tokkoon badee makiinarraan jalaa badee ture. Na waan akkasii hundiyyuu waan nan fudhadhee galee jiru. Gurbichumti awwal nari babeetta qamisiisii uffata bal qamisiisii uffatee viidiyoo raaba. Akkamitti akkumti isaanaan galwana. Maaliif uffata obse qamisiin moo? Qamisiin maa uffatee viidiyoo raaba gurbichi qoy. Maalin beekaani bira iraka waan bira jiruuf ka itti toleeti. Jaalala jechuu isaati akkasaatti. Jaalala ani meela lamma walee ati fama namoota aradaa fi waan baay'ee fakkaachuu danda'ani garuu eegan nufeetiin beektaa maaliin rakkataa ture illee beektaa sitti illee asaan ture kan hunda garuu isa ani arran dubbadha rabbi nama tokko daawwaleetti illee nimneen waan akkanaa baay'een isa kadhachaa ture sababa maallaqni koo bira jiruu fi sababa uffanni koo bira jiru baay'ee akkan isatti deebi'uuf illee kadhachaan ture. Ugaawaka baay'ee tokko jechuudha maaloo Abdii lakkii numa tolii caala maal jedhan isa kadhachaa ture garuu inni maal jedha yeroo sanitti fuudheera bakka agbichaallo ndoma maariffan jechuudha voice isaa hunda jira agbichaallo bakka nama biyya kootii fuudhan jira biyya kee irrin jiru hin heerumtuu maal godhinaan jettaan an jechaa ture saamni isaa maallaqni koo bukkee jira meeshonni koo bukkee jira majliisa buusee fi nufe meeshaa mana isaa guutuutti tiiviin hin hafne jechuudha waan hundi guutee fi nufe waliin jiraachaa jirra waan ta'eef jechuudha. Namoonni isa bukkee dhaqanii beekan riideeffaan beekan soba jedhanii akka katana sirratti dhufanii warri kaleessa bukkee jiranii kun akka mana isaatti bitamee jiru jechuudha. Mira qabda meeshaa irratti godhame gurbatti Abdii isaa fi riidetti isaa fida.
hattuu lamanii dhageeffadha ijoolleen kun lama shiftaa baay'isa wayi shamarran miskee tokko miidhuuni wallahi aarsaa guddaa akka falchiiti galee mirgi sii eegamu qabdu jechuudha. Nam tokko biyya kanarraa ka'ee jaalalli bakka jaalalli gandaan qabu waan ta'eef gaasii nama jaalattee ilma dhiiraa tokko bira dhattee sanuu amantaan si nama bira gaafa amantaa jijjiirattee gurbaan ofiisaatiin salaatan natti kuna hin ta'etti intalli dhugaa rabbi ofiisaatiin gurbaan yahudi gurbaa yeroo laaltan mataan isaa durii akkuma kootii mataa maatii bira gurbaan hin jira viidiyoo isaa dhugaa rabbi duriyyeen sulmaa bultiif hin taatu. Amma nuti hanga dandeenye jettanii fati haqan talaa hin baafnaa fi birrii san deebisuu qabna baay'ee wayi birriin sun qixxeera deebisuu qaba yoo biyya kuma 500. Deebisa jetteetii nama deebisuu miti bodirooni. Aarsaa kaffalchee obboleessa. Mati qarqaruma birrii takkaan jirtu si jamar yoo uffatuma koo minaalbaata uffata argame inni yoo gurguraa tureedhan uffata yoo baase gurguraa tureedhan namni biyya isaa anatti manit turan. Uffata yoo dhokseera watee nama biraatti kennee jette haati isaa lammataan nama biraatti indoom ofiisaatti gurguruu kan hanqate uffata baasee nama biraatti kennee gurguraa jechaani tureedhan uffata kootu jechuudha warra zala deemtee nama raftaa afaan keessan qabadda sinirra saa ga'u ani si jammar abdii bee dubbate malee guyyaa tokko miidiyaa irratti bee dubbadheen beeku saamni isaa maalinni rabbi waan qabate yoo dhuguma rabbiin ta'e ka rabbiin isaa sun waan godhe haqqii koo abaa sodan callise malee ani dubbachuu dadhabeeni miti wayna sirra bee boo'ee na gargaaraa maaloo akkatti maallaqni koo nyaatame jedhee takkaan beekushi narraa gadi bu'aa warri na arrabsitan zala deemtanii an akka keessanii arraba kanatu iyyuu amantii keessan nama amantii tuqsiisa narraa ussedha. Yaadiroonni koo gaadu dubbiin kana fakkaata an akka kootti akka seenaatti yeroo duraatii kan dhiiraa uffataadha manaa gurguru argee dhagaa jira kunoo akka dhagee hin beeku yoo dhageesse hin beeku kanaaf ammaalan siin jedha dhimma tokko nasii qaba diroonni bahee hin deebi'a wanta namaanaa siin jedhu intalli miidhamtuu waan taateefi intala qusataa mana keetti qusataa ofii keetti mirga si kabachiisa. Asosiisi yoo nama galchite nama baran tanaa dhaabbata maaliif beektaa haqan tanaa birrii isaa akka deemna uffannis yoo birrii isaa dhiise uffanni sun deebiifuu qaba asii galee intalli jireenya kan biraa amma jalqabdeetti himi eega jalqabdee intala tokko jechuudha dhageeffadhu gaafa uffata irraa baaftanii intala tumanii maaliif bu'aa aadaa keenya keessa jiru wanni kun. Dhugaadha. Garan talaata itti haasa'e nama. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi. Mana durooni kan galuun an sodaadha garuu mucaa kana na azaziistee na lolkale. Nagaa keessanii jirtu. Obsee. Okay, dubbadhu yaada kee waan galteef dubbadhu ishee. Obsee. Wayyee nan nagaa. Abshir qaalii koo warri koomentiidhaan si arrabsaadhaan cal jedhi. Inshaallah jara gaheennaan argita, okay? Soba minaamni kadheena nama naafi. Ijoolleen kana horii tachi. Arrabni keessa na jettu waliin. Wallaahi inni akkana boohaaru ba'aalla diroon isaa. Ani koo eenyuun ni jedhaara. Wayyee. Kaleessa mana tokkummaatti ni boohaaru isaa. Gurbicha. Maallaa godhaa jedhammoo. Maal hin beeka birrii tarkaadhumatti kan akka beeku. Intala boohuu miti yoo offan isaaraati akka walitti hin deebiin. Akkaan. Wallaahi yoo offan isaaraati akka walitti hin deebiin. Uffata kan deeffattu danda'i. Uffanni kan kee yoo si deebi'e yoo si deebi'u baatan. Ani si jammarani barbaadayyuun jiru barga ana isatu milee akka asirratti ba'u godhe malee ani si jammar namni beeku kun amma akkuma amma dhageessan waleedha namoonni tokko immoo goddanyoonni koo jiranii an nama tokkotti si madhee sin beeku warra natti dhidhiyaatanitti bicha maallaqa koo akkatti nyaatame maalataan namoota asirratti ba'ee kun birrii na nyaate dhiirri jedhuuf iyyuu baay'ee waan an gaddu jennaan an asirratti ba'ee citii koo naasoodheen gaduma bo'ee jechuudha amma rabbiin bakka as keessaa na baasee gara deemee dalagadhutti nama tokkotti meen beeku nama tokkotti illee bo'adhee madheen beeku gin ofiisaatiif kaleessa miidiyaa irratti na jalaa hirumtee warra kootii akkasna gootee jedhee himate malee an takkas ba'ee asirratti dubbadheen beeku armee sana faanaa sooftii sisterii sana faanaa sooftii kaza maatisaa dhugaa dubbachuuf armee isaa jechuudha abbaasaa waan sodaatuuf jecha baay'ee na kabaju maazari isaa baay'ee na jaalatu
akka inni naa kennuufillee namoota baay'eetti ergitee turte harmeessan obboleettiin mataa ishiitiin ana Sumayyaa naan jedhu akka Sumayyaa namni siif ta'u hin jiru gonkumaa hin argattu maallaqa ishiis deebisii fi meeshaa ishiis deebisii bakka yoo ishiin hin barbaanne dirqama miti bakka anis dubartiidha nutti gifii fiddaa. Indoon guyyaa tokko bilbileen arrabbitti kenneen jiran gaafatina homaayyuu hin barbaadu dhennaan hin booche obboleettisaa jechuudha roomanii jedhamti siqsiqqettee booche kaate bakka natti cubbuun dhufa isa miti maaloo nu akkasin jedhin rabbitti nun kennatini akkuma teettan nan gaafadha abbaa manaa koottis nan himaa irraa siifuuna meeshaa kee waan hunda kee irraa siifuuna rabbitti nun kennatini naan jette maaliif jechuu barbaadeni namoota zara deemtanii na arrabsitan fan jedhe sin jettanii waan hin argine nama narrabsina. Ani goddaamee dheetaa akka biyya asirratti dubbataadheen beeku waan ta'eef malat ofiisaatiif dhufee asirratti himatee ofiisaatiif of gaallate malee ani waa'ee isaas waan hin dubbadheen jiru waan na godhes waan dubbadheen qabu. Maallaqa immoo yoo ilaalu warri ilaaluu barbaadan kun osiniifan dhiyeessala. Ay shamarran. Xiqqoo waa jedhee bahu. Dubbadhu keenya bakka kanatti ta'eef. Wagana kan assalamu alaikum hundi keessan akkam jirtan fayyama. Obsee waa hojjechuu barbaada obsee mucaan kaleessaa fakkeenyaaf ilaalaa turre waan isin achirra dubbachaa turtanii gaarii ta'us gaarii ta'uu baatus silaawwan akkasii ta'uu hin qabu ture. Namni waan baay'ee dabarsaa hundi keenya icciitii mataa keenyaa qabna. Icciitiin keenya sooshaal miidiyaatti yoo gabbaa'eeti hundi keenya mataan asirratti eenyadha harka rukunu fayyaan keenya iyyuu icciitii badaa kan akka olii qabna jechuudha. Garuu sooshaal miidiyaan baay'ee hamaadha. Haa ta'u garuu gabbaastaniitu jaarsummaatti sinfinnaa jedhaniiru. Jaarsummaa isaa dubbattamoo hin dubbanne? Obse. Lakki namni waa dubbate tokko illee hin jiru. Keessanas bilbila warri jedhayyuu wanni naa bilbilanis hin jiru. Ani amma mimicaas gaafadhaa naa kasasaa naa gaafadhaa maaloo waa'ee koo dubbadhaa wanni jedhame tokko illee hin jiru. Diroonni waan jechuun waan tokko waan haasamaa ture waan nageef asirratti dubbataa otoo jiru seeni malee an waa'ee koo namni akka tokko illee naa dubbatu hin barbaadan maaliif an waaqayyotti kennadhee waaqayyoon immoo haqqii koo yeroo dhiyootti waan naa deebisu waan an beekuuf an waan tokko dubbachuus asirratti naa gaafadhaas jaarsummaa naa taa'is hin barbaadan maaliif otoo hin barbaade calqabarraa kaasee ture ilaalaan dubbadha anarra ji'a torba guutuu waan rakkachaa ture anatu beeka waan miidhamaa ture anatu beeka kanaaf eenyumti akka asirratti akka naa dubbatu hin barbaadu. No maallaan kee miti maallaan kee taphayi maallaan kee fakkeenyaaf si gargaaruu dandeenya maallaan kee si deebuu danda'a waa'ee sanaa miti poointiin kiyya mucaan si jaallatamu si hin jaallatu. Fakkeenyaaf fuula isaarraan fakkeenyaaf fuula ilaaltanu jechuun nama dhiibinaasin waa'ee jaallati jedhu keenya ijoolleen kun lama wal loluu danda'ani. Asirratti wanti beekuu qabdan namni nama jaallatu haati manaa tokko fakkeenyaaf haadha manaa miti sarratanyaan tokko iyyuu baate yoo nama jalaa deemte maaliif deemte waan immoo sababa godhanii waan jalaa fudhattee deemteedhani sarratanyaa san barbaadu inni koo akkasitti ankaan akka haadha manaatii miti akka eenyummaattuu nan laalle ji'a torba guutuu rakkadhee maallaqa iyyuu dhabeedheen kadhachaa ture jechuudha voisiin keenya lamaanuu jiranna arrammoo bakka maaliif jiraatti wayin dammoo maaliif jireenya godhatti kan jedhuudha dhufee miidiyaa irratti na baase malee an dubbatachuus barbaadanii miti miidiyaa irrattis akka eenyumtu maatiin kun natti dhaabbashaman barbaadu. Okay isin amma qoy drooni isin jaalla sana keessa baatee heerumteetti jechuudha amma isin. Gaa'ela kan biraa jammarteetti beektaa eega sanaan dabaate. Garuu laama beektaa kingii godha ga'e fakkeenyaaf ilmoon durbaa tokko. Gaafa biyya kanarraa kaatee jimmaanii fi shawaan beektaa walirraa fagoodha harda lafa. Abbaan siin natuma jiraatti bar abbaan gurbaa natumanii uffata narraa baatanii uffata na dhowwatanii qullaa kona galchan jiraatti wallaa laazim garuu shamarran tokko da'iifaa hin miidhamti garuu gurbattiin immoo duriyyeedha. Obseen ijoollee shawaati? Yaa shawaadhee. Mucaan jechuun jalqaba maqaan fakkeenyaaf ani giisii tokko na dhiba fadhaan dirooni. Amma ijoollee waan fakkeenyaaf nama akka keetii kana waan fakkeenyaaf fuula isheetti ganaa malee reedan baasne mucaan daa'ima bara mallee. Jechuun ijoollee akkamitti heerumtanii dabar silumaa poointii mutisaa. Erga heerumtanii immoo yaa ijoollee daa'imuma kanatti ijoolleen biyaansa jechuun daa'ima jechuun ijoolleen bakka namni biyaansa deemsa waggaa 27 waggaa 30 seenuu qaba ijoollee keenya gizeetti heerumtan. Ijoolleen akkana mallee waa yaatteen quufne waa hunda taallala maallaqa hin qabdu. Sini gala maallaqaan keessanii itti fayyadamuu barbaadde. Amallee waa tokko jechuun hin quufne amallee jireenya hin quufne sii gala. Kanaaf jalqabuma ijoollee laalladhaasin nama fakkeenyaaf itti heerumtan nama bilchaataa itti heerumaa.
sa'aatii kana nama hin taanetti heerumtanii booddeen ijinaa dhuftanii asirratti. Mucaan ammallee sabiyyii bara. Sabiyyii